Hi there. Welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. In fact, with our engaging lessons, helpful tips, and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Here we go. Yeroo hedduu nama falmuu jaallatu tokko wajjiniitiin nan falmiin na hin caqacaqin. Actually ordiin kun Amaariffadha jechi kuni haa ta'uti garuu more of kan nuyi fayyadamnu baay'inaan isa kana waan ta'eef falmuurrayyuu more digriin isaa xiqqoo ishee kan jabaatee caqacaquudha. So na hin caqacaqin caqacaquu irra deebi'itiin waan tokko falmuu jechuudha. So wantoota akka kanaa yeroo hedduu ni fayyadamna. So afaan Ingiliffaatiin kana maal jenna? Eenyutu yaaluu danda'a? Mee namni akkanadha jettan mee deebii keessan osoo magaraa baruutiin eegaliin dura yookiis magaraa baruuf barsuu keenyatti darbiin dura mee deebii keessan koomentii jala kaa caqacaquu yookiin falmuu kan dura namoonni beektan maal jennaa? Knock jettaniitti yoo ta'e excellent, you have gotten the answer. Knock jennaa jechuudha. Actually argument ka jedhu fayyadamuu dandeenya. More garuu sana caalaa inni kun caqacaqiidhaaf yookiis waa'ee caqacaquu yookiis immoo baay'ee falmuudhaaf knock argumentira more digriin isaa xiqqoo ishee kan ol jedhe jechuudha. Knock jechuun caqacaquu yookiin falmuu jechuudha. For example, naagi yoo jenne immoo jechuudha. Naag ka jedhu caqacaquudha. Naagi jechuun immoo nama falmuu jaallatu sana jechuudha. Namicha jechuudha. Namicha sana qaama sana nama sagar malee falmuu jaallatu yookiis immoo ciqiciqi jaallatu naagi jennaa jechuudha. Naagi jechuun nama falmuu jaallatu yookiis caqacaquu jaallatudha jechuudha. Good. Do not nag me jechuun immoo na hin caqacaqin yookiis na hin falminidha. Oh, I'm so tired. Don't nag me. Please leave me alone. Don't nag me or don't argue me jechuu dandeenya jechuudha. Na hin caqacaqin yookiis na hin falmini jechuu yoo barbaanne don't nag me or do not nag me jechuu dandeenya jechuudha. Do not nag me. Do not nag me. Don't nag me. Don't nag her. Do not nag her. Do not nag her. Don't nag her. Ishee hin caqacaqini. Please leave her. Don't nag her. Ishee hin caqacaqini. Easy jechuu yoo barbaanne just we can say that. Don't nag her. Don't nag her. He's so naggy. Sorry, as kana jin dabilidha. He's so naggy or he's naggy jechuun inni nama falmii jaallatudha jechuudha. Inni nama falmii jaallatudha. She's so naggy. Oh, I don't like her. Please leave her. I don't like her because she's so naggy. She's so naggy. Ani ishee hin jaalladhu. Isheen natti hin toltu. Maaliif baay'ee nama baay'ee nama falmiti jechaa jirraa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin ani ishee hin jaalladhu. I don't like her because she is so naggy.
He is so naggy. Ishiin baay'ee nama falmiti. Yookiis nama dhiphisi nama caqacaqi. Kanaafuu ani ishee falmu, ani ishee hin jaalladhu jechuudha. I don't like her. She's so naggy. I don't like her. She's so naggy. Say it with me. I don't like her. She's so naggy. Excellent. Kana jechuu dandeenya jechuudha. Isinillee yeroo hin jedhu ana faana jechuu hin dagatina. Hammuma dubbattan the more you practice, the better you can. The more you practice, the better you become. Akkuma warri adii jedhan, the more you practice, the better you become. Akkuma isaan jedhan, hammuma deddeebitan yaaltan, even especially spoken English immoo dandeettii afaan dubbachuu afaan Ingiliffaa keenya guddifachuu immoo baay'ee akkanuu galetti deddeebinee yaaluun shaakaluun practice gochuun mandatoryidha yookiis compulsoryidha jechuudha, dirqamadha. Great. Mee isin immoo waanuma ati falmii jaallattuuf yookiin xixiqqii jaallattuufan si jibbee. Ani I don't have any other reason. Kanan si jibbeefi jechuudha. Garuu waan ati falmii jaallattuufan si jibbee. Waanuma ati falmii jaallattuufan si jibbee jechuu yoo barbaanne mee afaan Ingiliffaan maal akka jennu deebii keessa komentii jedhanuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Leave. Leave is dhiisuu yookiin takka bahuufis ni fayyadamna kana. Isa kanas akkuma kana immoo LIV isa jiraachuu jechuudha. Jireenya jedhuufis yeroo baay'ee yeroo dubbisnu tokko fakkaata. Garuu inni sun live gabaabaadhaan kun live jenna. Inni sun garuu live takka immoo live illee yeroo jenna. So inni kun live jechuudha. Inni kun dhiisuu afaan Amaariffaatiin isa mataa'u jedhan sana jechuudha. Dhiisuu. Leave her here. Leave it here. Leave her here. Leave her here. Leave it here. Asitti yookiin asumatti dhiisii. Kana qabee deemuu yoo jedhan tokkoon faana waa ta'e wayii qabne deemaa jiraata. No. Just leave her here. Leave it here. Asumatti dhiisi lakkii. Leave it here. It's not necessary. So asumatti dhiisi. Just leave it here. Leave it here. Jechuu barbaan asumatti dhiisi jechuu barbaan akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kabiraan keessaa verbii nu ilaal get off. Get off. Kun immoo bu'uu waan takkarraa bu'uu jechuudha. Just waan takkarraa bu'uu get off. Get off. Get off the bed. Get off the table. Get off something wanta irraati bu'i akkas bu'i jechuudha. Fakkeenyaaf sireerraa bu'i jechuudha. Get off the bed. Get off the bed. Get off the bed. Get off the bed jechuu dandeenya jechuudha. Sireerraa bu'i jechaa jirra jechuudha. Let me get off here. Let me get off here. Please let me get off here. Mee asitti bu'uu hoolaa ta'e yookiin asittan bu'aa. Mee asittan bu'aa jechuu barbaada. Let me get off here. Let me get off here. Asti jedhamee sun illee afaana. Let me get off here. Let me get off here. Let me get off here. Asumattan bu'aa. Asittan bu'aa jechaa jirra jechuudha. Get off my back. Get off my back. Jecha yeroo hedduu fayyadamu. Dekuurraa bu'i. Dekuurraa bu'i actually waanuma qaama duubaa keenya dugda keenya kanarraa bu'u osoo hin taane waa'ee keenya waan especially waan hamaa fi garuu gaariifis yoo ta'e like namni tokko deddeebi'ee waa'ee keenya yoo haasa'e yookiis immoo waan tokko yoo godhe bu'i dugda koorraa bu'i yookiis waa'ee koo dhiisii ni jenna. So kana jechuun barbaan get off my back. Get off my back. Get off my back. Please get off my back. I'm so exhausted with what you are saying or what you are talking. Please get off my back.
please get off my back jechuu dandeenya jechuudha. Akkana jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo waanuma ati falmii jaallattuufan si jibbe jechuu yoo barbaanne mee maal akka jennu deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Waanuma ati falmii jaallattuufan si jibbe malee sababa biraa tokkollee hin qabu jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Asitti buutaa, asuma kanatti buutaa yookiis bakka kanatti buutaa wanna ta'e ispeeshaalii taaksiitiin haa ta'u, wanna tiraanspoorteeshiniidhaaf fayyadamnu wanna kamiyyuu haa ta'u bakka kanatti buutaa yookiin iddoo kanatti buutaa jennee nama tokko wanna waliin tirippii wayii deemaa jirruun buutaa hojjennee gaafachuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Thank you.